Yeroo karaarraa deemtan guyyaas ta'u halkan ganamas ta'u galgala baay'ee of eeggannoo gochuu qabdu. Keessumaayyuu immoo namoota isin hin beekne galgala yeroo dukkana keessa bilbila haasaa isin bira darbanii fi dhufanitti akkasumas nama fincaa'u fakkaatanii karaarraa dhaabbatanii isin eegan shakkuu qabdu. Baay'oliin moobaayilaa fi qabeenya muraasaaf jedhanii lubbuu isaanii dhabaniiru waan ta'eef. ሌላ ደግሞ በሕክምና የተረጋገጠ በጀርባም በመዶሻ እንደተመታው ሕክምና ራሱ የሚያመሳክር አለ። ጉዳቶች እነዚህ ናቸው። አደጋ በኋላ ነው መናገር ታቅቶኛል። ከተመታው ጀምሮ ሲመታ በቃ እስከ ሕክምና የሚገባ እስከ መውጣ ምንም መቀሰቀስ አይችልም ነበር። በተሰዎች ነው ያነሱኝ ወደ ሽንት ቤት ወደ ሌላ በተሰዎች ነው ወስድ ነበር። ከዛ ከሕክምና ከወጣሁ በኋላ በቃ ቤቴ ከመጣሁ ትንሽ አሁን ራሴ የሞከርኩ ነው ማለት ነው። Kun fiilmii irratti qofaa kan argaa turre garuu amanuun kan namatti ulfaatu biyya keenya keessatti raawwatamaa kan jirudha. Waan isin dhibu jarreen kun waan tokko yakkanii utuu hin taane hojii isaanii irra oolanii gara mana isaaniitti galuuf ijoollee isaanii fi haadha manaa isaanii akka moolte jedhanii arguuf utuu fiiganidha. Kan saamtota kanaan rukutaman. Sababni isaas qabeenya qabaniif qofaadha. Taateen kun guyyaa fi galgala sa'aatii tokkotti kan raawwatame yommuu ta'u kan ittiin rukutaman ammoo madooshaa fi meeshaa garaagaraatiinidha. አንደኛ አየለ የተባለውን ፓራላይዝድ ነው ያደረገው። ወገቡን አጥፎታል። አይኑ ማየት አይችልም እስካሁን ድረስ ከጥር 9 እስከ ዛሬ ድረስ አንዱ አይኑ እንዳያችሁት ማየት አይችልም። ሹፌር ነው፣ ጠንካራ ሰራተኛ ነው፣ ቤተሰብ ያስተዳድራል። ነገ ተስፋ ያለው ሰው እንደዚህ አካል ጉዳተኛ ነው አጎንብሶ ነው ያለው። ይሄኛውም ቃላብ የተባለው ልጅ ወጣት ነው፣ ቤተሰቡን ተሯሩጦ የሚያስተዳድራቸው እሱ ነው። እሱም ሰርግ ቤት አምሽቶ ማታ 4 ሰዓት ሲሄድ ነው መስጂድ አካባቢ ወረዳ 11 ከተመታ በኋላ እሱም ስቲል ነው አሁን መናገር አንደበቱ ተይዟል። አንደበቱ መናገር አይችልም። ሰንበቶም የተባለው እሱንም ጊዮርጊስ ወረዳ 12 ላይ ነው የተመታው። እሱም ሲመታ ወድቆ ነው የተገኘው። ወድቆ ተገኝቶም ከጅብ ከቧቸውም የዳኑ ሰዎች አሉ። ለጅብ ሰው ተመቶ ቢያንስ ጅብ እንኳን ለመብላት ዙሪያውን ከቧቸው ፖሊስ ሄዶ በምን ተብሎ ነው ከዛ በኋላ አፋፍሰን ነው መርማሪ ቦታው ላይ ልከን ሁለቱንም የበተለይ ወረዳ 12 ቅድም የሄድንበት ጫካና ደሞ አልፎ ጊዮርጊስ ጋር ያለው ከጅብ ጋር ታግለን ነው ያነሳ ነው ማለት ይቻላል። ጅብ አለ ከዛ በኩል የነበረበት ሂደት ስለነበር ዘግናኝ ሰቅጣጭ ነው። አሁን ይሄ ሰንበቱ ቤተሰቦቹን የሚያስተዳድር ጤናማ የሚንቀሳቀስ ሰው እንዳያችሁት ፊቱ ሁሉ ተቦዳድሷል። መላሱ አይናገርም። በወቅቱም ቃል ለመቀበል ከአይምሮአቸውን የመዛባት ነገር የነበርና አጋጣሚ ሞባይል ሁሉ ይነክሳል። ሞባይል ሲበላ ለምንድን ነው ሞባይል የምንነክሰው ስለ ወይ ዳቦ መስሎኝ ይላል። Iddoon isaa ammoo cina galtuu fi karaa keessa galaa ibsaan daandiirra hin jirre irrattidha. Namoonni baay'een yeroo jarreen kun kukkufanii dhiiganitti machaa'aniitu jedhanii bira darbaa turan. Namni ol qabee kaasillee hin turre. Yeroo itti jiruuf jireenyi qaala'e kanatti dhalli namaa bashannanee nyaatee dhugee jiraachuuf miti waan nyaatu qofa argachuuf iyyuu yeroo itti cimaa jiru kanatti hannii fi saamichi baay'ee hammaateera. Hojjetaan tokko ganama mana isaatii bahee hamma bakka hojii isaa ga'utti akkasumas taaksii keessatti nama isa wajjin adeemu hunda shakkaa maaliin na tuqee na saama jedhaa yaaddaa adeema. Achiis akka baheen eenyutu na hordofaa jira jedhee sodaachaa taaksii yookaan baasii lixa. Achi bu'ees erga gara mana isaatti galuutti qajeelee boodas 50 ofirra ilaalaa yoo milkaa'e nagaan gala. Warri milkaa'in jedhaman ammoo balbala isaanii irratti illee saamamu. Miidhamtoonni kunneen amma kana miilli isaanii fi mataan isaanii akkasumas dugdi isaanii paralyzed akka ta'ee fi ijji isaanii kan jaamillee akka jiran qorannoon ogeessa fayyaa mirkaneesseera. Meetibbanaa yakka ciggaassaa saamichaa magaalaa Finfinnee keessatti raawwatamee fi mala hattoonni yookaan saamtonni kunniin fayyadaman irraa barattu jennee waan jaallanneef isin biraan ga'uu jaallanneerra nu hordofaa hamma xumuraatti nu waliin tura.
Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawwaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u saala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessu hin dagatina. Share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula weebsaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Akkasumas daawwattoota keenya chaanaaliin keenya Kiristiyaan Miidiyaan oduu kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan isiniif dhiyeessu erga jalqabeetii hordoftoota 70,000 fi 100 waan horateef baga gammaddan baga gammanni isiniin jechuu jaallanna. Xumura waggaa kanaattis hordoftoota 100,000 gaachuuf wal wajjin hojjennu hatattaafannu jechuu jaallanna. Tibbana magaalaa Finfinnee naannoo Kotobeetti namoonni sadii balaa hamaan irra ga'e. Namoonni kunniin hojiirra oolanii utuu galaa jiranii duuba isaaniitiin nama isaan rukkutee utuu hin beekin rukutamanii kufan. Erga of baranii saamamuu isaanii yookaan qabeenyi isaanii harkaa fudhatamuu qofaa baran. Yeroo itti jiruuf jireenyi qaala'e kanatti dhalli namaa bashannanee nyaatee dhugee quufee jiraachuuf miti waan nyaatu qofaa argachuuf iyyuu yeroo itti cimaa jiru kanatti hannii fi saamichi baay'ee hammaateera. Hojjetaan tokko ganama mana isaatii bahee hamma bakka hojii isaa ga'utti akkasumas taaksii keessatti nama isaa wajjin adeemu hundumaa shakka. Maaliin na tuqee yookaan na goyyomsee na saama jedhees yaadda. Achiis akka baheen eenyutu na hordofaa jira jedhee sodaachaa taaksii yookaan baasii lixa. Achi bu'ees erga gara mana isaatti qajeelee booda 50 ofirra ilaalaa yoo milkaa'e nagaan gala yoo hin milkoofne immoo karra isaarratti illee saamama. ጉዳቶች እነዚህ ናቸው። አደጋ በኋላ ነው መናገሩ ታቅዶኛል። ከተመታሁ ጀምሮ ሲመታ በቃ እስከ ሕክምና የሚገባ እስከሚወጣ ምንም መቀሰቀስ አይችልም ነበር። ቤተሰቦቼ ነው ያነሱኝ ወደ ሽንት ቤት ወደ ሌላ ቤተሰቦቼ ነው ወሰዱ ነበር። ከዛ ከሕክምና ከወጣሁ በኋላ በቃ ቤቴ ከመጣሁ ትንሽ አሁን ራሴ የሞከርኩ ነው ማለት ነው። Wanti isinitti himaa jirru kun fiilmii irratti qofaa kan argaa turre garuu amanuun kan namatti ulfaatu biyya keenya keessatti raawwatamaa waan jirudha. Yeroo karaarraa deemtan guyyaas ta'u halkan ganamas ta'u galgala baay'ee of eeggannoo gochuu qabdu. Keessumaayyuu immoo namoota isin hin beekne galgala yookaan dukkana keessa bilbila haasaa isin bira darban akkasumas karaarratti namoota nama fincaa'u fakkaatanii karaarratti dhaabbatanii isin eegan shakkuu qabdu. Maaliif isin hordofaa jiraachuu maluu waan ta'eef. Waan isin dhibu jarreen kun waan tokko yakkanii utuu hin taane hojii isaanii irra oolanii gara mana isaaniitti galuuf utuu fiigaa jiranii ture namoota hin beekamneen kan rukutaman. Yaadni isaanii gara ijoollee isaanii fi haadha manaa isaanii akkasumas gara qe'ee isaanii jira. Tarii ijoolleen isaanii maal nyaatanii akka oolan, agaboo akka oolanii fi haala kamirraa akka oolan kan beekan isaan qofa. Sababni isaas qabeenya isaanii qofaadha kan isaan rukutamaniif. Taateen kun guyyaa fi galgala sa'aatii tokkotti kan raawwatame yommuu ta'u jarreen kun madooshaadhaan namoota isaan hin beekneen dudduubaan rukutaman. Iddoon isaa immoo cina galtuu yookaan karaa keessa galaa daandii ibsaan irra hin jirredha. Namoonni baay'een yeroo jarreen kun kukkufanii argamanitti machaaniitu jedhanii bira darbaa turan. Jarreen kun sa'aatii wal fakkaataatti haa rukutaman iyyuu malee iddoo garaa garaattidha kan isaan miidhaman. Miidhamtoonni kunneen yeroo ammaa kana
miilli isaanii fi mataan isaanii akkasumas dugdi isaanii paralyzed akka ta'ee fi ijji isaanii kan jaamillee akka jiran qorannoon ogeessa fayyaa mirkaneesseera. Tibbana magaalaa Finfinnee naannoo Kotabeetti namoonni 3 balaa hamaan irra ga'e. Namoonni kunniin hojii irra oolanii utuu galaa jiranii duuba isaaniitiin nama isaan rukutee utuu hin beekin rukutamanii kufan. ባላወኳቸው ከኋላ ነው ከፊት ምንም አልነበረም ከኋላ ነው ሲመቱኝ እኔ አላየኋቸውም ምንም ያወኩት ነገር የለም ሰወርቅም ራሴን አላቅም አላስበው ከኋላ ይሁን ከፊት አላውቀውም አላስታውሰውም አሁን በወጉ በመዶሻ ነው የተመታሁትን ጭንቅላቴ ተመትቼ ከዛ በኋላ አጠገቤ ሰው የለም ወድቄ ከተመታው በኋላ ብዙ ደም እንደፈሰሰብኝ ነው ሰው ያወራኝ በዶሻ ሌቦቹ ደብዶ በኋላ ተመቶ ስልኩ አቀምጦ ከዛ ነው ተፈጠመ ስልኩ ተደወለልኝ ስልኩ ተደወለ በኋላ ብራዘር እንደዚህ ተደበደበ ጥሎ ጠፋ ብሎ ወርቁ አገኘ ብሎ ተደውሎኝ የት ካረጋብሳ እላ ጎርጊስ ያሉኝ ከዛ ስሽ በቃ ቶሎ ብለ ድረስ ያሉኝ ከዛ ሲሄድ እነሱ ጤንጣባ ይዞ ሄደ የከዚ አንድ ፋርማታ ይዞ ሲሄድ በዛ ሰዓት እዛ ቦታ አልደረስኩም ጤንጣባ ሲሄድ በቃ ሬሳ ነው የለውም በሬ ላይ ቁጭ ብለ ስልክ ያወራህ ያሳለው ድንገት ማለት እኔ ምንም እንትን ቢያንስ አንድ ሰዓት ተኩል ምናምን ነው የነበረው ሰዓቱ ከዛ በኋላ ሞቶ ነው የመታኝ ሲመታኝ ወደቅኩና ከዛ እንትን ያለውት ግቢ ክራይ ውስጥ ማለት ነው ሞትና ወንድሜ እዛ ውስጥ ነበር አንድ ደማ ጓደኛ ነበር እነሱ መጥቶ አነሱኝ ሱቅ እየሰራው ያለው ከስተመሪ መጣና እዛ ጋር በታች በኩል የሆነ ልጅ ወድቋል አለኝ ከዛ በኋላ ምን ሆኖ ስለው ጊዜ እኔ እንጃ ግማሹ ሰክሯል ይላል ግማሹ ደግሞ ወድቆ ታሟል ይላል ሄድና ይዋለኝ ከዛ ወጣሁና አየሁት ስወጥቼ ሳይው እንዳጋጣሚ ደም በጣም እየፈሰሰ ነው ከዛ በኋላ ደም ያናገርኩት ትንሽ ይናገር ነበርና ሳናግረው ምን ሆነ ነው ስለው ጊዜ አሁን እዚህ ጋር መተውኝ ነው አለኝ እኔ ራሴ ከ40 ደቂቃ በኋላ ትንሽ ነፍስ ሲሰራብኝ አንሱኝ የሚል ጮህ ሳሰማ ሁሉም ሰው ሊያነሳኝ አልቻለም ጭራሽም ሊጠጋኝ አልቻለም ቦታው እንዳጋጣሚ ጨለማ ያለ ቦታ ነው መብራት የለውም ጥዶች ዛፎች ምናምን ስላሉ እሱ ጋር መብራት ስለሌለ ሁሉ ሰው ፈራ ምን እንደሆነም አላወቁትም እነሱ ከዛ በኋላ ያው ስለንፈር ግማሹ ያው ሰክሯል ነው የሚለው ግማሹ ደግሞ ምን ሆኖ ነው ያው ይፈራ ለመያዝ ስለፈራ ሰው ሁሉ ያየው ነው ሄደው በርግጥ በጣም ቆይቷል እንደውም እኛ ደሙ እንትን ስንለው በጣም ደሙ ረክቶ ነበር ደርቆ ነበር Erga baranii saamamuu isaanii yookaan qabeenyi isaanii harkaa fuudhamuu qofaa hubatan. Keessumaa inni tokko madooshaa mana ittiin ijaaran itti fayyadamaniin mataa keessa kan rukutamee yommuu ta'u miidhaa guddaan irra ga'uunis ibsameera. Saamtota yakka kana raawwatan keessaa tokko gocha saamichaa nama tokko irratti raawwachuudhaan dura moobaayila qabamoo hin qabu maallaqa qabatee jiramoo hin jiru kan jedhuu fi namni isaa wajjin jiramoo hin jiru kan jedhu nama bilbila haasa'u fakkaatee bilbila gurrarra kaa'atee haasa'aa sirriitti qorannoo geggeessaa ture. Ergasii booda saamtonni warri kaan nama fincaa'u fakkaatanii fuulduraan iddoo cina galaa ibsaan hin jirrerraa dhaabbatanii nama saamamu kana eegu. Hattuu yookaan saamtuu inni duubarra jiru kun achi booddee jedhi rukuti jecha madooshaatiin mataa namichaarra rukuta. Haala kanaan namoota hedduu saamaa turan. Qorannoon erga jalqabamee booda mana murtiirraa heeyyama qorannoo erga baasanii booda manneen shakkamtootaa qoratan. Haa ta'u malee saamtonni kunneen nuti hojjettoota guyyaa fi daldaltoota jedhanii waakkatanis bilbiloonni hedduun mana isaaniitii argamanii. Mana jarreen kanaati madooshaan dabalataas argameera. Keessumaa konkolaachisaa Ayyalee kan jedhamu kan yakka kanaaf saaxilame baay'ee kan miidhamee fi kan saamame madooshaatiin mataa keessaa erga rukutamee booda ijji isaa tokko akka jaamee fi ijji isaa tokko qofti akka argu ibsee jira. Qaalaab kan jedhamu dargaggeessi jara kanaan reebames mana cidhaatii galgaleeffatee utuu galaa jiru jarreen kanaan rukutamee miidhamuun beekameera.
namni sadaffaan Sanbatoo jedhamu ammoo nama guddaa maatii bulchuu yommuu ta'u garuu erga gaafa reebamee saamamee booda arrabni isaa dubbachuu kan hin dandeenye fi maatii hojjetee bulchaa ture miti ofiisaayyuu harka namaatti nama kufeera. Yakkicha qorataa kan turan poolisoonni naannichaa namoota 3 miidhaa cimaan qaqqabe keessaa tokko lafeen mataasaa baay'ee rukutamuurraan kan ka'e hojii ala ta'uudhaan caccabee folloqaa akka ture himuudhaan qorannoon mana yaalaas akka ragaa ta'uu ibsaniiru. ሽቱ 3 ሰዓት ባለው ጊዜ በተለያዩ ቦታዎች የድብደባ እንደ ድብደባ መሰል ነገር ነው ሰው ወድቆ ይገኛሉ። ወድቆ በሚገኝበት ጊዜ እነዚህን ግለሰቦች ወደ ቦታው ስንሄድ ባለፈው ያው ወንጀል ስፍራ ላይ ሄደን እንዳየነው አንደኛ መናገርም እንዳይችሉ ሆኖ ነው ምን ያገኘናቸው የነበርነውና በተደጋጋሚ ከጥር 9 ላይ ታህሳስ 27 28 ላይ እነኚህ ነገሮች ሪፖርቶች መጡ። ከመጡ በኋላ ማድረግ የቻልነው ምንድነው የመጨረሻ ላይ ሆስፒታል ገብተው ካገገሙ በኋላ ድጋሚ ኢንተርቪው መርማሪ ሄዶ ሲያደርግ ደባቸው የመግለጽ ነገሮች መጡ። ከዛ በኋላ መናገር የማይችሉ እየተናገሩ መጡ። ይሄን ስናየው ይሄ ወንጀል እጅግ ከፍተኛና ዘግናኝ ነው። ግለሰቦችን ወይም ተጎጆችን ስናናገራቸው በመዶሻ እየተመቱ እንደወደቁና ንብረታቸው እየተሰረቀ መሆኑን በጣቢያችን ሪፖርት ተደረገ። እንደሚታየው እዛ አካባቢ ላይ መብራት የለም፣ ጫካ ነው ያለው። እስከ 4 ሰዓት ድረስ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ማታ ይደረጋል። ሲነጋ አካባቢ ደግሞ ቦታው ላይ በመያዝ ከ12 ሰዓት ተኩል ሰው እስኪንቀሳቀስ ድረስ ደፈጣ በማድረግ እነኚህ ተጠርጣሪዎችን የማያዝ ስራ ሰርተናል። ፍርድ ቤት መበርበሪያ ትዕዛዝ በማውጣት በሁለተኛ ተጠርጣሪ መኖሪያ ቤቱ ላይ በመበርበሪያ ትዕዛዝ ሄደን ስንበረብር ያገኘነው ይሄን መዶሻ ነው ያገኘነው። መዶሻውን ካገኘን በኋላ ምርመራችንን እንዳያዝናቸው የመካድ ነው ስራ የሰሩት። እኛ ጫማ ሻጭ ነን፣ ነጋዴ ነን የሚል ሐሳብ ነበር የነበራቸው። ምርመራችንን ግን በአግባቡ በማስፋትና ጠንካራ የሆነ ምርመራ ስራዎችን በተከታታይ ከክትትሉ ክፍሉ ጋር ለ2 ሳምንት ያህል ሌትም ቀንም እነኚህ በተለይ በቀንሽ በደንብ ትኩረት ተደርጎ ከተሰራ በኋላ ሁሉ ነገሮችን ያመኑበትና ኤግዚቢትም ሞባይሎችን ከተጠርጣሪዎቹ ይዘናል። በመዶሻ በሚመቱበት ጊዜ አንደኛ አየለ የተባለውን ፓራላይዝድ ነው ያደረገው። ወገቡን አጥፎታል። አይኑ ማየት አይችልም እስካሁን ድረስ ከጥር 9 እስከ ዛሬ ድረስ አንዱ አይኑ እንዳያችሁት ማየት አይችልም። ሹፌር ነው፣ ጠንካራ ሰራተኛ ነው፣ ቤተሰብ ያስተዳድራል። ነገ ተስፋ ያለው ሰው እንደዚህ አካል ጉዳተኛ ነው አጎንብሶ ነው ያለው። ይሄኛውም ቃላብ የተባለው ልጅ ወጣት ነው፣ ቤተሰቡን ተሯሩጦ የሚያስተዳድራቸው እሱ ነው። እሱም ሰርግ ቤት አምሽቶ ማታ 4 ሰዓት ሲሄድ ነው መስጂድ አካባቢ ወረዳ 11 ከተመታ በኋላ እሱም ስቲልና አሁን መናገር አንደበቱ ተይዟል። Dhumarrattis poolisiin qorannoo isaa xumuruudhaan mana murtiitti himata kan saaqee yommuu ta'u dhimmichi ilaalamaa akka jiru ibsameera. Murtii manni murtii dabarsuu hordofnee isin biraan geenya. Waaqayyo gocha akkanaarraa isin baraaru. Galgalas ganamas guyyaa salkan wayitaa adeemtanitti namoota karaa irratti isin mudatanii fi karaa keessa galaa ibsaan irra hin jirre irratti of eeggannoo taasisaa isiniin jenna. Keessumaa galgala yeroo karaa irraa adeemtanitti utuu bilbila haasa'uudhaa baattanii gaariidha. Maaliif yaadni keessan achitti qabama balaa guddaaf saaxilamtuu waan ta'eef. አንደበቱ መናገር አይችልም። ሰንበቶም የተባለው እሱንም ጊዮርጊስ ወረዳ 12 ላይ ነው የተመታው። እሱም ሲመታ ወድቆ ነው የተገኘው። ወድቆ ተገኝቶ በነገራችን ላይ ወድቆ ተገኝቶም ከጅብ ከቧቸውም የዳኑ ሰዎች አሉ። ለጅብ ሰው ተመቶ ቢያንስ ጅብ እንኳን ለመብላት ዙሪያውን ከቧቸው ፖሊስ ሄዶ በምን ተብሎ ነው። ከዛ በኋላ አፋፍሰን ነው መርማሪ ቦታው ላይ ልከን ሁለቱንም በተለይ ወረዳ 12 ቅድም የሄድንበት ጫካና ደሞ አለፍ ብሎ ጊዮርጊስ ጋር ያለው ከጅብ ጋር ታግለን ነው ያነሳ ነው ማለት ይቻላል። ጅብ አለ ከዛ በኩል የነበረበት ሂደት ስለነበር
ዘግናኝ ሰቅጣጭ ነው። አሁን ይሄ ሰንበቶ ቤተሰቦቹን የሚያስተዳድር ጤናማ የሚንቀሳቀስ ሰው እንዳያችሁት ፊቱ ሁሉ ተቦዳድሷል፣ ምላሱ አይናገርም። በወቅቱም ቃል ለመቀበል ሄደን ቃል መቀበል እኮ አልቻልንም። ምናረጋው ፖሊስ ባለው ሂደት ይሄ በደረጃው ካስመዘገብን በኋላ ነው ቀጣይ እነኝን ስናጣራ ድብደባ ነው ቂም ይሆናል የሚል ሐሳብ ነበር እኛ በፊት እያሰብን የነበረው። በኋላ ነገር ነው መናገር ሲጀምሩ ውንብድና ሆኖ ዘረፋ ላይ እየተሳተፉ መሆኑን ያየነው። እነዚህ ከበድ ያሉት ጉዳዮች አሳዛኝ ናቸው። ህብረተሰቡም እኛ በተለይ አንዱ ቤቱ ሊገባ ሲል አዲሱ የተባለው ቤቱ ሊገባ ሲል ነው የመተውት የመቃዠት ለምሳሌ ምን ተወሰደበት ስንለው 2 ሚሊዮን ብር ተወስዶብኛል ይላል። ይሄ ምንድነው አብኑ ከአይምሮአቸውን የመዛባት ነገር የነበረና አጋጣሚ ሞባይል ሁሉ ይነክሳል። ሞባይል ሲበላ ለምንድነው ሞባይል የምንነክሰው ስለው ወይ ዳቦ መስሎኝ ይላል። እዚሁም ከዳኑም በኋላ ራሱ አሁን ወደ መናገር ከቻሉ በኋላ አይምሮአቸው ላይ ጥሩ ነገር የለም። ተጠርጣሪዎቹ ወንጀል ድርጊቱን ፈጽመው አይታወቅብንም አንያዝም ብለው ቢሰወሩም ፖሊስ ተከታትሎ የተያዙ ሲባል የተሰማኝ ስሜት እንደኔ ብቻውን ሲሄድ ወይም እንደኔ ሰርቼ እለወጣለሁ ሰርቼ ራሴን እቀይራለሁ የሚሉ ሰዎችን እንደኔ እንዲያረጓቸው በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸው በጣም ታላቅ ደስታ ተሰምቶኛል። በመያዛቸው አንደኛ ደስታ ነው የተሰማኝ። ለምን ሰው ብዙ ነው ያወራው፣ እኔ ራሴ በሰዓቱ በአይምሮዬ ስለሌለው አላውቅም። የተናገርኩት ሌሎች እንደሆኑ ነው። የነዛ አምላክም ለአንድ ወር ለ15 ቀን ሊዘገይ ይችላል። ከዛ ውጪ ግን ተደብቆ ወንጀል እኖራለሁ ማለት የማይቻል መሆኑን ለማስረገጥም ነው የምንወደውና ቢያንስ ከወንጀል ተግባራቸው ተቆጥበው ወደ ልማት ስራቸው ቢገቡ በተላም ወደ ጥሩ ስራ እድል ፈጥረው ቢንቀሳቀሱ የተሻለ ነው የሚል እሳቤ ነው ያለኝ። እንደኔ እንደ ማንኛውም ህብረተሰብ የወጣጠቶም ይወደቀ ይሁን በራሱም አዙሮት ይወደቀም ይሁን እንደኔም ተመቶ ጉዳት ደርሶበት የደረሰበትም ይሁን እንደማንም ተባብረው ለጸጥታ አካል አሳውቀው ተባብረው ወደ ሆስፒታል በተቻላቸው አቅም ቢተባበሩ waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleetiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.